Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitaniitoo gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isinii qabadhee dhufeen jira. Har'a maalidha kan barannu wantoota guyyaa guyyaadhaan hojjennu akkamitti ibsina kan jedhu. Fakkeenyaaf hirriibaa nan ka'aa, nan deemaa, nan rafaa wantoota akkanaa kana akkamitti afaan Ingiliffaatiin ibsina, nan nyaadha wantoota akkanaa kana jechuudha. Keessattuu kun kan fayyadu warroota eegaltootaaf jechuudha. Warroota jalqabarraa kaastanii afaan Ingiliffaa barachaa jirtaniif karaa kanneen hirriibaa nan ka'a, nan rafa deebi'ee gara mana barumsaan deemu. Wantoota akkanaa kana wanta guyyaa guyyaadhaan hojjennu miti kun. Kanaafiyyuu isa akkamitti adeemsisna kan jedhu jechuudha kan ilaallu. Kanaaf na waliin akka turtan isinan gaafadhaa. Warroonni haaraa taatan ammoo subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaayi. Subscribe godhaatoo mallattoo bilbilaa san tuquudhaan all kan jedhu irra gootan viidiyoon isinii yeroo hundaa isin bira gahaa jechuudha. Viidiyoon ani gadhiisu yeroo hundaa. Kanaaf maalidha? Tokkoffaa ilaala daily activity jedha yookaan ammoo wantoota guyyuu hojjettu yookaan guyyaa guyyaan hojjettu jechuudha. So wake up jedha ilaala. Afaan Oromootiin illee hammattuu keessatti isinii barreesse. Barumsi kun keessattuu warroota eegaltootaaf warroota jalqabarra jirtaniif tajaajila waan ta'eef jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Wake up. Wake up jechuun maal jechuudha? Hirriibaa ka'uu yookaan ammoo hirriibaa dammaquu jechuudha. Wake up jechuun hirriibaa ka'uu yookaan hirriibaa dammaquu jechuudha. Mee jedhaayi? Wake up. Baay'ee gaariidha. Mee amma kanammoo maalidhaan ilaallaa? Jecha itti uumnee ilaallaa jechuudha. Hima itti uumnee. Hima ni beektuu miti? Ishi. Kanaafiyyuu maal jedha? I wake up in the morning jedha. I wake up in the morning. Ani ganamaan hirriibaa ka'a. Isin mee yoom kaatu hirriibaa? I wake up in the morning jedhame. I wake up in the morning. Good. Ani ganamaan hirriibaa ka'a. Ani ganamaan hirriibaa ka'a jettanii jechuudha. I wake up jechuun maal jechuudha jenne? Hirriibaa ka'uudha jenne. In the morning jechuun immoo ganama, yeroo ganamaa jechuudha. Ganama jechuun morning jechuudha. Kanaaf I wake up in the morning. Ani ganamaan hirriibaa ka'a jedha. Kana qabadha. I wake up. Ammaan booda maal jechuudha? Hirriibaa dammaquu jechuudha. Hirriibaa dammaquu jechuudha. Kanaaf kan lammataa ilaalla. Kan lammaffaa immoo maal jetti? Eat. Eat jechuun maal jechuudha? Nyaachuu jechuudha. Nyaachuu. Eat yoo jennu nyaachuu. Kun warroota haaraadha. Amma yoo isin dhibde baay'ee salphoodha. EAT kana walitti qabdanii maal jettanii dubbistan? Eat. Nyaachuu jechuudha. Kanaafiyyuu mee fakkeenyaan ilaallu qaba. I eat breakfast jedha. I eat breakfast. Ani ciree nan nyaadha. Ani ciree nan nyaadha. I eat breakfast. Yeroo baay'ee I have breakfast jedhama. Haawiidhaan fayyadamna. Garuu maal akka beektaniif asirratti jechichi maal akka ta'e akkamitti akka fayyadamuu dandeessan. Yeroo baay'ee I have breakfast, I have lunch, I have dinner jedhameet karaa saniin kan yeroo baay'ee wanti jennu jechuudha. Kan haasofnu yookaan dubbisnu. Garuu yeroo kanallee I eat breakfast jechuun ani ciree nan nyaadha. Maaliif? Eat jechuun nyaachuu waan ta'eef jechuudha. Okay. Itti fufnaa jechuudha. Ammallee mee go to school. Go to school jedha. Laala afaan Oromootiin cinaatti isinii barreessee jira. Keessattuu warroota eegaltootaaf. Kaayyoon chaanaalii keenyaa jechuudha. Chaanaalii Nagaa Tiyuubii kanaa warroonni hin beekneef warroota jalqabarraa afaan Ingiliffaa isaanii jiru gara intermidiyeetii oofuudha irra caalaa jechuudha. Intermidiyeetii yoo taanaan iddoo barbaaddanii deemtanii too barattan warroota afaan Ingiliffaa warroota faranjootaa irraa illee barachuu dandeessanii fiilmii garaagaraa illee sirriitti ilaaltanii barachuu dandeessanii. Kanaafiyyuu kaayyoon keenya isin hamma tokko ol isin fuunee sana booda immoo hamma iddoo barbaaddan deemtanii barachuu akka dandeessan, akka walii galuu dandeessan sanii jechuudha kaayyoon keenya. Onlaayiniidhaan immoo barachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu dubbisuu dandeessan. Kophaa keessan teelegiraamaan, iimoo fi waatsaappiidhaan qo'achuu barbaaddanii jechuudha. Okay, go to school jedha. Go to school jechuun maal jechuudha? School jechuun maal jechuudha? Mana barumsaa jechuudha. Kanaafiyyuu go to school. Maal jechuudha ree? Gara mana barnootaa deemuu. Gootu yoo jennu deemuu jechuudha. Go. Deemi. Go to school. Gootu jechuun gara mana. Go to school jechuun gara mana barnootaa deemuu jechuudha. Go to school. Okay. Mee fakkeenya ilaalla. I go to school. I go to school. Ani gara mana barnootaa nan deemaa. Ani gara mana barnootaa nan deemaa. I jechuun ani jechuudha. Gara mana barnootaa gootuu
school. Ani gara mana barnootaa nan deema. I go to school jennaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Okay. The next one is study. Study jedhame study. Kanaafiyyuu study jechuun qo'achuu yookaan barachuu jechuudha. Study jechuun qo'achuu yookaan ammoo barachuu jechuudha. Okay. Mee kanallee fakkeenyaan ilaalla. Maali jenne? Study. Qo'achuu yookaan barachuu jechuudha. Okay. I study English jedha. I study English. Maal jechuudha? Afaan Ingiliziin qo'adha yookaan afaan Ingiliziin baradhaa jechuudha. Wantuma barattan tokko amma wanta qo'achaa jirtan fakkeenyaaf amma barattoota yuunivarsiitii yoo taatan wanta qo'attan tokko asirratti I study jettanii barreessuu dandeessanii jechuudha. I study biology osoo jettanii biologiin qo'achaa jira yookaan biologiin barachaa jira jechuu dandeessanii jechuudha. Karaa kanaan fayyadamuu dandeenya. I study English jedha jechuudha asirratti afaan Ingiliffaan yookaan afaan Ingiliziin qo'adha kan jedhudha. Okay. Inni biraa immoo rafuu maal jettan mee rafuu jechuun maal jechuudha afaan Ingiliffaatiin? Sleep jechuudha. Rafuu jechuun sleep. Yeroo baay'ee S kana har'afaa keessattuu study, sleep, maal kan jedhamu kana laalaa jirra. S fi dubbifamaan biraa S booda yoo dhufe S tan akkamitti dubbistan jechuudha? Is jettanii dubbistanii jechuudha. Yoo maaliin dhufe S booda yoo dubbifamaan wayii dhufe jechuudha. Dubbachiistoo ta'e rakkoon qabu akka saatitti dubbistan. Fakkeenyaaf saa fi inni osoo ta'e san jettanii dubbistanii jechuudha. Garuu S booda dubbifamaan yoo kan dhufu ta'e is jettanii dubbistan. Kana viidiyoo isiniifan hojjedhamee koomentii irratti naa barreessatoo yoo kan barbaaddan ta'e dhiifama isiniifan hojjedhaa jechuudha. Kanaafiyyuu sleep jechuun rafuu jechuudha. Sleep. Salphaadhaa miti? Sleep rafuu. Mee amma immoo fakkeenya ilaalla. I sleep at night. Ani halkan rafa yookaan ani halkan rafa. Yaa namni baay'een akkasiitii halkan rafa. I sleep at night jedha. Night jechuun halkan jechuudha. I sleep at night. Ani halkan rafa. I sleep at night. Akkanatti jechuu dandeessanii jechuudha. Okay. Bareedaa. Mee amma immoo maal naaf goota isinitti fakkaatee isin mee wanta gootan natti himtanii jechuudha. Wanta deelii gootan gara mana barumsaa deemtanii hirribaa sa'a meeqatti akka kaatanis akkasumas ammoo maal akka hojjettanis natti himtan. Fakkeenyaaf what do you do every day? Guyyaa guyyaadhaan maal hojjetta? Fakkeenyaaf I eat breakfast. Guyyaadhaan wantiin hojjedha jechuu hin dandeessanii jechuudha. Hojiin hojjedhaa yookaan qursii nyaadhaa jechuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu wanti jechuu hin dandeessanii jechuudha. Kana hojjedhaamee ilaalatoo jechuudha. Egaa kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroon haaraa taatan subscribe godhaa. Warroon immoo onlaayiniidhaan direct barachuu barbaaddan bilbilaan na dubbisuu keessan irraanfatinaa. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a.